qaban qoqqobuuf ajaja dabarsan. Qoqqobbiin kun garee fi namoota dhuunfaa haleellaa raawwatanii fi deeggarsa namoomaa danqan ilaallata. Kana dura US qondaaltonni Ameerikaa kan seenne qoqqobuu fi deeggarsa dinagdee fi nageenya Itoophiyaaf taasistu dhorkiteetti. Ameerikaan yeroo dheeraaf waraanni dhaabatee mariin akka furamu gaafataa turte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed xalayaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayidaniif barreessaniin Itoophiyaan dhiibbaa kamiifuu hin jilbeeffattu jedhaniiru. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Ajaji pireezidaantichi jimaata mallatteessan kun ministeerri maallaqaa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kaan marii caalaa waraana itti fufuu filatan itti gaafatamoo akka ta'an ni taasisaa jedha. Ajaji qoqqobbii kun maqaa garee tokkoo adda baasee dhahuu baatus waraanicha irratti kanneen qooda fudhatan hundumaa ni akeekkachiisa. Haa ta'u malee imbaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran garuu maqaa aangoota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu malu adda baafachuu CNN maddeen eeruun gabaaseera. Akeekkachiisa Ameerikaan hamma yoonaa Itoophiyaatti warreen sarbama mirgaa fi deeggarsa namoomaa danqan irratti kenniteen kun isa cimaadha. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eertiraa irratti kan taasifame miti jedhaniiru pireezidaantiin Ameerikaa. Pireezidaant Joo Baayiden gareeleen waraana irratti hirmaatan hundi gara mariitti akka dhufan waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa isaanii keessattis rakkoon waraanaan furamu hin jiru jedhan. Ameerikaan baatii darbe hoogganaa olaanaa humna waraanaa Eertiraa waraana Tigraay irratti qooda qabaniif qoqqobbii irratti keessetti. Murteen Ameerikaa kun yeroo dargaggoonni Itoophiyaa qindeessummaa mootummaan xalayaa miliyoona 5 ta'u pireezidaantii Ameerikaaf White Houseitti erguuf yeroo qophaa'aa jiranitti dhagahame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed xalayaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayidaniif barreessaniin Ameerikaa fi biyyoonni lixaa dhiibbaa hin malle Itoophiyaa irra gaggeessaa jiru jedhaniiru. Xalayaa kana wayitan barreessutti namoonni nagaan, dubartoonni, daa'immanii fi gareeleen balaaf saaxilaman naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti qeerraa buqqaafamaa, jireenyi isaanii manca'aa, maatiin isaanii jalaa ajjeefamaa, qabeenyii fi dhaabbileen isaanii TPLF'n jalaa barbadaa'aa jira jedhan. Ministeerri muummee Abiy naannoo Tigraay keessatti ammoo daa'imman umuriin isaanii hin geenye waraanaaf akka duulan godhamaa jiru jedhan. Addunyaan badii TPLF Affaarii fi Amaaraatti taasisu callisee kan jedhan ministeerri muummee Abiy hojiiwwan bulchiinsa isaanii naannoo Tigraay tasgabbeessuu fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuuf taasise sirnaan hin hubanne jechuun komii ibsaniiru. Akkuma Ameerikaan addunyaa irratti lola shororkeessummaa irratti bante mootummaan Itoophiyaas lammiilee miliyoonaan deeggaraman waliin ta'uun sadarkaa biyyaatti lola shororkeessummaa irratti bananii akka jiran himan bulchaan Itoophiyaa. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen ONLF filannoo biyyaalessaa keessaa of baasuu beeksise. Dhaabichi dirreen dimokiraasii dhibbateera kanaaf hin hirmaadhu jedhe. Bakkeewwan kana dura filannoon biyyaalessaa ja'affaa hin taasifamne jechuunis Somaalee, Hararii fi bakkeewwan naannoo kibbaatti filannoon fulbaana 20 ni taasifamaa jedheera boordiin filannoo biyyaalessaa. ONLF kana duras dirreen siyaasaa dhiphachuu himate akka bahu beeksisee ture. Daayireektara waajjira dhaabichaa Finfinnee jiru obbo Ahmad Abdullahi Adam dubbisneerra. አስፈጻሚ ኮሚቴው ሰሞኑ ስብሰባ ላይ ነበረና ከምርጫ እንዲወጣ ወሰነ። ኮሬን ሆጅራዎችፍቱ ኬኛ ትበነ ወልገሂ ታአቱር ከናኒስ ፊለሞ ኬሳ ቦፍ ሙርቴሴራ sababni isaa immoo rakkoo galmee filattootaa ilaalchisee furmaata argachuuf iyyannoo fi ibsa baasaa turrus furmaata garuu hin arganne. Boordichi koree qulqulleessu gara naannoo Somaaleetti erguun iddoowwan muraasa qofatti galmeen filattootaa akka irra deebiin adeemsifamu murteesse. Ta'us naannichatti paartiin biyya bulchuu yeroo galmee filattootaa irratti loogii fi waliin dhahuu baay'ee raawwachaa ture. Boordichi garuu murtoo rakkoo kanaaf furmaata ta'uu hin dabarsine. Kanaaf nutis tibbana walgahii teenyee filannoo irratti akka hirmaanne kan murteessine. ስብሰባ ስናደርግ የነበረው በመጨረሻ ላይ ደግሞ ምርጫ እንደማንሳተፍ ወስነናል። Godinoota Wallaggaa Afran kana dura tajaajila intarneetii adda citee ture guyyaa irraa eegaluu qondaalli Itiyoo Telekoom BBCtti himan. Tajaajilichi godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellamii fi Horroo Guduruutti erga adda citee baatii tokko ol ta'a. Sababa adda citeef qaamni mootummaa ifatti dubbatee hin jiru. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti daayirektarri Riijinii Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa daqiiqaa muraasa dura dubbiseera. Deebi'eera. Guutummaa guutuutti moo? Eeyyeen gadhiifameera.
4G ni si gadhiifameera neetworkiin 4G jedhamu. Tole yoom gadhiifame? Har'a gadhiifame. Guutummaa guutuutti jechuudha. Eeyyan ganaa tokkoon yaa teestiin goona Dohaa fi garuu gadhiifamuusaa information qabna. Amma moduun gaggabaawwan sinitti qondaalli Itoophiyaa keessa beelliin jiru jechuun miidiyaa mootummaaf kan dubbatan obbo Ayidras Hassan boodara dhiifatama gaafatan. Dubbii isaanii booda yaada qondaala kanaa namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa qeeqaniiru. Namoonni waraanaa fi siivilii Eertiraa G15 jedhamanii waamaman erga hidhamanii boruu waggaa 20 guuta. Guyyaarraa hidhaa isaanii yaadachuuf Londanitti egzibishiniin banameera. Gareen ministeera dhimma alaa fi gaazexeessota of keessaa qabate kun Eertiraa keessa sirni dimokiraasii akka ijaaramu gaafataa ture. Rakkoo deeggarsa namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru furuuf rakkoon ijoon qunname hanqina konkolaataatii jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka dhaabbatichi jedhetti konkolaattonni 400 naannoo Tigraay dhaqanii hin deebine. Torbanuma darbe konkolaattonni 149 naannicha seenan keessaa tokkoyyuu hin deebine jedheera. Firaafoolii dhugaasa gabaasa qabdi. Hanqina konkolaataa kan himate naannichatti deeggarsa namoomaa kan geessu sagantaa nyaataa addunyaa WFP dha. Dubbiin dhaabbatichaa kan dhaga'ame guyyaa kaleessaa waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa erga yaaddoo fi shakkii ibsee boodadha. Erga baatii adoolessaa waggaa darbeerraa konkolaattonni 445 kontiraataan WFP'n deeggarsa namoomaa waliin gara Tigraay geesse keessaa 38 qofatu deebi'e jechuun dubbii himtuun dhaabbatichaa Jeema Sinoodaan himaniiru. Dhaabbatichi konkolaattonni kunneen eessa akka jiranii fi maaliif oolaa akka jiran odeeffannoo hin qabu jedheera. Guyyaa kaleessaa dubbiimtuu waajjira ministeera muummee Billana Siyyuum konkolaattonni Tigraay dhaqanii yeroon deebi'uu dhabuun shakkii uumaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa TPLF konkolaattota kana dhimma ofiif itti bahuuf qabachuu hin oolle jechuun shakkuu ibse. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kun nun ilaallatu jedhaniiru. Sababni ijoo hanqina boba'aatii jechuunis ibsani. Haa ta'u malee UN maddi rakkoo boba'aa ta'uu ifatti waan ibse hin qabu. Qondaalli UN konkolaattonni akka gadhiifamaniif geejjibootaa fi qondaaltota Tigraay waliin hojjechuutti fufna jechuun ibsa gaafa jimaataa baasaniin ibsaniiru. Naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraatti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu deeggarsa namoomaa fedha. Keessumaa Tigraayitti uummanni 400,000 ta'u haala beelaa keessa jiru jechuun kana dura UN ibsee ture. Salaamuu Isaa Kaansoo jedhama. Chaayinaa bulchiinsa Tiyaanjin keessa digirii sadaffaa barataa jira. Wal dorgommii roobootii tolchuu fi teekinooloojii hubannoo nam-tolchee irratti taasifameen dorgommii yuunivarsiitiiwwan 20 fi barattoota 2,000 ol hirmaachiseen gosa tokkoon mo'achuun dhiiruu meedaaliyaa warqee argateera. Waa'ee dorgommichaa gaafanneerra. Artificial Intelligence Manufacturing System እና በዚህ በሮቦቲክስ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ namtolchee fi robotiksii keessatti fiildooti garaagaraa jiru. Kanneen keessaa nuti industrial robotics jedhamu irratti akka dorgomu taasisan. Ani lammii Chaayinaa tokko waliin dorgome. Sa'aatiin 3 siif kennama. Yeroo sana keessatti roobootii guutuu sirna keessoo fi qaama isaa diriirsitee tokkoon tokko caasaa isaa hojjechiisuu danda'udha dorgommichi. Waan nuuf danda'amu goonee sa'aatii 1 fi 53 irratti sa'aatii 1 fi daqiiqaa 53 irratti waan hundumaa walitti qabsiisee xumuruu danda'eera. Kanaaf roobootii homaa hin dalagne sii kenna. Ati sooftiweeriidhaan miira itti tolchitee hojjechiista. Achi qaama isaa akkuma lafee walitti qabsiistee hojii makaanikaalaa akka dalagu gootaa jechuudha. Jarmanii fi Chaayinaa keessatti qaamota konkolaataa kan walitti tolchu roobootiidha. Namooti dhumarratti qofa mirkaneessu. Kanaaf dorgommii kanarrattis roobooticha sirriitti hojjechaa iddoo tokko gara biraatti waa qabatee sochoosuu danda'a waan jedhu fa'i mirkaneessaniiti mo'achuu koo kannatti himan. Warri biyya kanaa qarshii isaanii miliyoona 3 ta'u argataniiru. Nuti garuu meedaaliyaa fi waancaa badhaafamne. 30 አካባቢ ሚሊዮን ነው። እኛ ስንመጣ ወርቅና ዋንጫ ሜዳሊያ ነው ሰጡን።
Abbootiin gadaa Gujii guyyaa kaleessaa kanneen Oromoo ajjeesan diina jechuun labsan godinoota Gujii lamaan keessa haleellaa hidhattootaan lammiileen nagaa ajjeefamuutti fufaniiru kan jedhan abbaan gadaa Gujii Jiloo Maandhoo gaaffii mataan labsii kana labsuu himaniiru. Kana dura abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo shanee nyaapha jechuun labsanii turan dhiibbaa labsiin kun fide ifa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa lammiilee nagaa ajjeesa jedhuun fudhatu labsii beerratti garichi yaada isaa kanuuf kennu yaaleen taasifnee milkoofne. Abbaa gadaa Jiloo Maandhoo sababoota ijoo labsii kana baasuuf dirqaman gaafadheera. Oromoo qabsaa'u ta'ee maaliif Oromoo ijjeesaa duuti godina Gujii lamaanii waggaa sadi keessatti gara 2,000 waan ta'eef Oromoo ijjeesuu namni Oromoo ijjeesuu namni Oromoo dibatu namni Oromoo ijjeesee Oromoo irra geeraruu Oromoo ijjeesu kamillee ta'ee haala siyaasaatiin utka jenni Oromoo ijjeesuun qabu Oromoo nama ijjeesu diina jennee. Hidhattoota dhalallataa hidhattoota kan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman laallataa wanti kun. Akkasuma jedhanii Oromoo qabsoonne jedhaniiti uummata keenya dhumatu jiranii Oromoo ijjeesuu kanaaf jennee. Akkamiin murtee kanarra geessan? Uummati bahee Oromoon fixamee Oromoo keessaa Gujiin dhume hobba'ee fixame Gujiini maaliif Gujii fixanii nyaapha kanti dhufee diinni eessaa dhufee Gujii fixaara jedhanii baanii muka jala baanii guyyaa 2 dhaatanii abbootii gadaa koo awwaan kana nurraa feeraa jennaan murtii kana murteessine. Hidhattoonni immoo ajjechaa garaagaraa jiraattonni dubbatan yeroo gaafannu wanta akkasii raawwannu jedhanii waakkatu. Ijjechaan hin jiru jedhanii. Eeyyee nuti nama nagaan ajjeefnu jedhu. Maani reefu malli guyyaa tokkotti nama 13 mana tokko keessatti bakka kanatti ijjeesanii lafa dudda daawwaa jedhan. Asumatti reefu malli kunoo kabulii 7 gahini addee tokko uummata nagaa ka mana galee daboo fi hojjetee galee bakka tokko baasaniirani. Uummata ka dhumatu jiru kennammoo. Tarii murtee kan akka murteessitan mootummaan dhiibbaa isin irratti kaayeraa jedhanii kan qeeqan jiru maali deebiin keessan abbaa gadaa? Nu mootummaa iyyuu fedhu nuti mootummaa adoo jiraate gara dhumata. Mootummaa adoo jiraate nama gara luleessuu yookiin nurraa dhooggaa murtee dabarsite malee mootummaa nu biraa hin jiru. Dhugaan mootummaa qabaannee akkana dhumanna. Humnoota mootummaa poolisii faa raayyaa faa isaanis nama nagaa ajjeesuu jedhamanii himatamu. Tarii murteen keessan kun isaanis ilaallataa? Kun nuti isaanii hin beeknu isaan yoo fixanillee warra siyaasaati. Warra siyaasaa kan dhumatu jira. Nuu dubbadhaa. Nuu lassii dabarsa uummati bahee jennaan jenne malee. Murtee kana booda nagaan ni dhufa jettanii yaadduu? Nagaa fideellee. Kanaga fidu waaqaa eegi gaafsa abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo lasse ka Booranaa sun nagaa ta'ee dulli nagaa nuu ta'indaa jennee labsine. Guddaa galatooma abbaa gadaa. Ulfaadha sinillee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa caqasaati jirtu odeeffannoowwan dabalataaf gara marsariitii fi fuula feesbuukii keenya deemuu dandeessu. Sagantaarraa kasaniif dhiyeessee ammayyuu taanaadha kan qopheessite Firaa'ol Balaayii gama teeknikaan Oskaar Bungaan nu gargaareera. Miidhata walitti deebinaa halkan gaarii.